waggaa 8 bara wayyaanee keessa dhufaan ture. Yeroo sana keessa viiksii kireeffadheen kinoo magaalaa Finfinnee irraa hanga Asoosaatti deemaan ture, haga Kamiseetti deemaan ture, haga Jimmaatti oofee deemaan ture. Nagaddisiisa har'a Finfinnee keessa dhufee beegii dhaqee maatii koo jaan arguu hin danda'u. Artisti Habtaamuu Lammuu waggaa 8 booda gara biyya kiyyaa dhufuu danda'e. Haa ta'uutii haga ammaatti ganda dhaloota kiyyaa dhaquu hin dandeenye. Hedduu nagaddisiisa. Akkasuma waggaa 8 dura gaafa wayyaanee keessallee biyya kana dhufeeti jira. Jijjiirama gaafsaniitii fi kan har'a jiru waan xiinxallee ka jedhurraa akkasuma waan nama gammachiisus waan nama gaddisiisus waan inni dubbate haga tokko siniif hin qooda. Akkasuma taatee suukanneessaa qotee bultoota jumlaadhaan mana irra deemanii dhiyaatan rashanuu dargaggoo dheeraa biyya keenya akka Afrikaatti illee nama maqaa guddaa qabu Nagahoo Jimaa maatii keenya jumlaadhaan rashanan kan jedhu fuula sooshaal miidiyaa isaarratti maxxanseetu ture. Karaa biraatiin ammoo ibsa oofee koon baase. Kanas keessaa siniif hin dubbisa. Haga dhumaatitti na waliin turaan Abduu Rabduu Moobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftanis ni jira. Osoo karaa Habtaamuu Lammuutitti achi hin deebine dhiheenya kana ajandaan keenya waa'ee faannoo ta'eeti jira. Warri biyya bulchaatiin jiru kuni odoo uummanni Oromoo faannoo balaaleffatee mootummaan kun tarkaanfii kana fudhatuun sirriidha jedheetiin harka isaa dhahaa jiru haga tokko qoqqoodamiinsi jiraatuyyuu akkasitti osoo uummanni dubbataatiin jiru soota faannoo suni kaleedha iftaanii osoo hin jedhamin osoo amma itti jiramuyyuu garuu ammoo deebi'anii uummata Oromoo irratti faannoo ofii isaaniitiin yeroo ta'an jechuudha. Waan hedduu takka nama gaddisiisuudha. Duuti walii lama qotee bulaa jireenya gadadoo keessa jiraatu qotee bulaa ilmaan isaa lafa qoteetiin jiraachisu abbaa kenna abbaa gartee warra amma biyya bulchaatiin jiru kana jumlaadhaan yeroo mana irra deemameetiin rashanamu waan afaaniilee jechuun namatti ulfaatudha. Dhalatan keessatti yeroo rashanaman waan hedduu takka nama gaddisiisuudha. Obboleessaan jaarsaa jaartiin daa'ima ilmoon haadha hoosiftuu osoo adda hin laallatin jechuudha. Taatee suukanneessaa ganda tokko keessatti mee maatii tokkorraa namni 11 jumlaadhaan rashanamee fi akkasuma taateedhaan dhiheenya kana torbaan kana keessa taa'amaatiin jiru kan Oromoo irratti bobbaafamaa jiru duula gartee shanee balleessina jedhuun walqabatee deemamaatiin jiru ibsa koongiresii federaalaa Oromoodhaa baase isiniif hin dubbisa. Jalqaba irratti dargaggeessa dheeraa biyya keenya akka Afrikaatti illee nama maqaa guddaa qabudha. Tarii biyya keenya taa'ame malee silaa mucaa kanaaf kabaja guddatu malaaf kaleessa fuula sooshaal miidiyaa isaarratti fuula feesbuuka isaarratti jumlaadhaan maatii kiyya narraa rashanan mana isaaniitti dhaqanii mana gadi yaasanii jumlaadhaan karaa gubbatti rashanan kan jedhu fuula feesbuuka isaarratti maxxanse. Mee namoota hagam jalaa rashanan namoota hagam jalaa ajjeesan ka jedhu waanuma inni fuula sooshaal miidiyaa isaarratti katabate kanaan isiniif dubbisa. Nagahoo Jimaa akkas jedhee barreesse. Sababa tokko malee waraanni mootummaa har'a maatii koo iddoo jireenyaa keessaa gadi yaasee daandii irratti rashanee garii ajjeesee garii madoo ta'anii hospitaala jiru. Maali gaabadiin maatii koo dalagaan isaanii qonnaan bultoota siyaasa tokko hin beekan jiruu fi geggeeffachuu malee jechuudhaan mallattoo boo'ichaa kaa'ate gabaabinaan akkasitti barreesse. Maatii kiyya keessaa kanatu ajjeefame kanatu madaa'e ka jedhu ifan goone jechuudha. Haa ta'uuti saahibni Nagahoo fuula sooshaal miidiyaa isaarratti kan barreesse. Saahibni Nagahoo kan biraa akkas jedhee maxxanse fuula sooshaal miidiyaa isaarratti ji'a muraasa dura badii tokko malee torbee lamaa fi qeema itti dhalate magaalaa Maqiititti hidhame har'as magaalama sanitti guyyaa adiidhaan guyyaa keessaa naannoo sa'a 8titti maatii isaa guutuu gadi baasanii rashanan. Baay'inni namoota rashanamanii 5 yoo ta'u namoonni kunniin adaadaa obboleeyyan isaa lamaa fi durbii tokko akkasuma obboleessa abbaa isaa abbeeraa jechuudha. Ammaaf namni lubbuudhaan darbe abbeeraa isaati. Namoonni kuuwwanis du'aa fi jireenya jidduu jiran Nagahoo Jimaa fi firoottan isaa hundaafuu rabbiin jajjabina haa kennu jechuudhaan waa'ee Nagahoo irratti saahibni isaa maxxanse jechuudha. Akkaatuma gartee faannoon nu godhaa jiru san ofii isaaniitti as deebanii yeroo akkana jumlaadhaan godhan hedduu akka nama gaddisiisa. Mee kanumaan wal qabatee ibsaarra koongiresii federaalaa Oromoo baasee fi namoota jumlaadhaan qe'ee isaanii keessatti rashanaman keessaa isiniif dubbisa. Ibsa koongiresii federaalaa Oromoo ummata jumlaadhaan diinoomfatuudhaa fi gochaan ajjeechaatiin nagaan waaraan argamu hin jiraatu. Yeroo ammaa kanattis humnoonni mootummaa duula sakatta'aa waboo jedhuun sochii hagayya takka bara 2015 irraa kaasee hanga hagayya 4 bara 2015tti godina Shawaa Lixaa aanota Amboo, Coobii, Danoo, Gindabirat, Ilfataa, Iluu Galaan, Liibaan Jaawwiitii fi Midaaqanyitti taasisaniin qonnaan bultoota nagahaa homaa quba hin qabne irratti ajjeechaa rasaasaan madeessuudhaa fi saamichi qabeenyaa fi hidhaan jumlaadhaa humnoota mootummaan bobbaaseen raawwatamee jira. Keessumattuu duula haaloo uummata nagahaa irraa bahuu fakkaatuun hagayyaa guyyaa 4 bara 2015 aanaa Coobii ganda bakkee Hofuu jedhamuutitti geggeeffameen namoonni 11 haala suukanneessaa ta'een humnoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Kanneen keessaa obbo Karrayyuu Araarsaa fi aadde Araarseen abbaa warraa fi haadha warraa kan ta'an
obbo Gurmuu Jifaar, obbo Tasfaayee Jifaarii fi dargaggoo Abarraa Jifaar obboleessa miseensa maatii tokko kan ta'an obbo Fiixaa Milkeessaa, obbo Mogorsaa Milkeessaa miseensa maatii tokko kan ta'an manguddoo Dhugaasaa fi aaddee Xuruu Yaadataa abbaa fi haadha warraa kan ta'an mana jireenyaa isaanii irra deemuudhaan rasaasaan kan ajjeefaman yoo ta'u dargaggoo Tolosaa Dirribsaa fi obbo Girmaa Bakaraa iddoo hojiitii karaa irra deemaa otoo jiranii rasaasaan rukutamanii kan ajjeefamanidha. Kana irrattis namoota 5 rasaasaan madeeffamanii karaa irratti kan gataman yoo ta'u 30 ol kan ta'an hidhamuu fi qabeenyi isaaniitis saamamuu isaa miseensota keenyaa fi jiraattota naannichaa irraa mirkaneeffannee jirra. Ajjeechaan aanaa Cobiitti geggeeffame kun umrii fi saalaan adda hin baafamne yoo ta'u ummata nagahaa ajjeefaman kana keessa dargaggoota manguddoota umriin 70 olii haadholii harma hoosisanii fi daa'imman umriin isaanii waggaa 10 ta'an keessatti argamu. Dabalataan aanaa Liibaan Jaawwiititti manguddoo umrii 70 kan ta'an obbo Gaddisaa Nagahoo guyyaa hagayya 2 bara 2015 namoota 40 waliin erga ukkamsanii fuudhanii booda reebicha irratti geggeeffameen lubbuun isaanii darbee jira. Maatiin isaanii guutuunis akkuma ukkaanfamanii hidhamanitti jiraachuu hubatamee jira. Aanaa Ilfaattis ukkaamsaan reebichaa fi saamichi bal'inaan geggeeffamaa jira. Haaluma wal fakkaatuun hagayya takka bara 2015 godina Arsii aanaa Martii magaalaa Abboomsaa ganda duwwaa takkaatitti humnoonni mootummaa nama nagahaa obbo Ziyaad Haajii jedhamu hojii irraa gara manaa galaa jiru miseensonni raayyaa ittisaa dhukaasuudhaan kan ajjeesan yoo ta'u dubartii fi daa'imman waliin jiranis rasaasaan madeessanii hospitaala Adaamaatitti yaalamaa jiru. Tarsiimoo qurxummichaa dhabamsiisuudhaa fi galaanicha gogsuu jedhu kan hordofu mootummaan biltsiginnaatiin ajjeechaan tumichi hidhaa fi saamichi namoota nagahaa irratti jumlaadhaan bifa sirnaawaa fi duulaa haaloo bahuu fakkaatuun geggeeffamaa jiru kuni kaayoon isaa uummata Oromoo rifaasisuudhaa fi qora qalbii isaa cabsuudhaan jilbeeffachiisuudhaaf tarkaanfii abdii kutannaadhaan fudhatamaa jiru ta'uu isaa ifa galaa jira. Uummanni Oromoo maqaa isaatiin daldalamaa jiruu fi saboota birootiin akka bulguutitti akka lakkaayamu godhamaa jirus bu'aan sirnicha irraa argate haala seenaa keessatti hin mul'anneen ajjeefamuu, hidhamuu fi saamamuu fi namummaan isaa irraa mulqamee addabaabayitti qacceedhaan tumamuu ta'ee jira. Kana malees kufaatiin dinagdeedhaa fi qaala'insi jireenyaa sirnichi fideef gaafiin uummanni gaafatuuf deebiin kennamu ajjeechaa hidhaa saamichaa fi tumicha addabaabayii ta'uun isaa sirnichi uummata Oromoofis ta'ee sabootaaf sablammoota Itoophiyaatii fi tarkaanfii humnaa malee furmaata tokkollee akka hin qabne ifatti kan mul'iseedha. Haaluma kanaan tarkaanfiin ajjeechaa jumlaa aanaa Cobii ganda bakkee Hofuu jedhamutti qonnaan bultoota irratti geggeeffamaa jiru calaqqee furmaata burqisiisuu dadhabuu sirnichaatii fi ilaalcha diinummaa inni uummataadhaaf horateeti jenneeti amanna. KFO'n gochaawwan ajjeechaa hidhaa saamichaa fi tumichaa addabaabayii namoota nagahaa irratti geggeeffaman kana cimsee balaaleffata. Namoota ajjeefamanis gadda itti dhagahame ibsachaa lubbuu isaanii jannataan akka qananiisu kadhanna. Maatii fi firoottan isaaniitii fi jajjabina hawwina. Aangawoonni siyaasaa fi hooggantoonni waraanaa gocha kana ajajanii fi hojiitti hiikan qaama idila addunyaa bilisa ta'een adda baafamanii akka seeratti dhiyaatan gaafanna. Kana malees waraanni Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru humna rasaasaatiin akka hin furamne hubatamee humnoonni lamaan waraana keessa jiran ummaticha jidduutti miidhamaa jiruuf dursa kennuudhaan gara marii araaraatitti akka deebi'an irra deebiidhaan gaafanna. Jaarmayaaleen idila addunyaa fi biyyoonni biroo humnoonni wal waraanaa jiran lamaan gara marii araaraa nagahaa jalqabameetitti akka deebi'an dhiibbaa irraa eeggamu akka godhan irra deebiidhaan gaafanna. Mariin nagahaa geggeeffamu bu'aa qabeessaa fi nagaa waaraa kan fidu akka ta'u mariin siyaasaa hunda hammate ta'uu isaa barbaachisaa akka ta'e cimsinee hubachiifna. Koongarasii Federaalawaa Oromoo hagayya 7 bara 2015 Finfinnee Oromiyaa. Angaraa nama nyaatudha. Akkamitti harkee qotee bulaa akka nama ajjeesu. Akkamitti akka qotee bulaa akkasitti manarra deemanii rashanan. Jireenyi qotee bulaadha. Guyyaa tokko jireenya bareedaa jiraateen beeku. Haa ta'uti qotee bulaa biyya keenyaa akkuma isin beektan jireenya inni jiraatu jireenya gadadooti jechuudha. Haaluma akkasiisan keessatti qotee bulaan abbaa warraa tokko ajjeefame taanaan nama meeqaa akka miidhu. Nama meeqaa akka gartee jireenyi isaa akka daadarkaa'u godhu. Nama tokko qabeenyi isaa qotee bulaa tokko irraa saamame taanaan jireenya akkamii akka inni jiraatu fuula duraaf jireenyi isaa akkam akka ta'e maatiin meeqa akka beelamu akkanumatti iyyuu harkarraa gara afaanii jireenya jedhamu sanidha jireenyi qotee bulaa biyya keenyaa jechuudha. Garuu yeroo gochi akkanaa kun irratti raawwatamu ammoo
maaltu taa'amee tilmaama nama 45 bakka tokkotti qabeenyi isaa guutuu saamanii akkasuma guututti fuudhanii yeroo jumlaadhaan akkasiidhaan akkasumatti karaa gubbaatti rashanan akkasumatti qaama hir'uu godhan waan hedduutu akka nama gaddisiisuudha. Kuni kan ragaan qabatamaan ofeekoon miseensota ofiitii fi akkasuma jiraattota irraa mirkaneeffadha jedheetiin ibsa baaseedha. Garuu kan hin mirkaneeffatamin kan hin gabaafamin kan gartee baadiyaa fagoo bakka niitorkiin hin jirre manni haala kaa'u jechuudha. Haalli uummanni keenya keessa jiru mootummaan biyya bulchaatiin jiru kan uummanni gartee faannotu sirra naaf diina jedheetiin isaan waliin dhaabbataa osoo jiru as deebi'ee uummata ofiitti gartee yeroo faannoo ta'u waan hedduutu akka nama gaddisiisuudha. Maqaa shanee balleessira jedhuuni uummata nagahaa balleessaa jira. Ajandaa fakkeenyaa fi qurxummii jalaa bishaan gogsina akka jedhu san afaaniin waan san akka waan sirreessanii haasawan malee walumaa galatti kaayuun isaanii ammallee sanumarra deemamaa jira jechuudha. Yoo loluudhaaf bosona seenamee fakkeenyaa fi waboon miidhaa irra geggeesse as deebi'anii uummata nagahaa irratti haaluu ba'an akkuma gartee ibsa ofeekoo irraa dhageessan kanatti jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa dhugaa haalli biyya keenya keessa jirtu jechuudha. Hundaafiyyuu rabbiin furmaata nuuf haa buusu. Mee artisti Habtaamuu Lammuu abbaa gingilchaadha. Yuutuubara guddaa Oromooti. Waggaa 8 booda gara Itoophiyaa gara biyya kiyyaatitti galee haa ta'uti haga ammaatitti ganda dhaloota kiyyaan dhayne walumaa galatti mee waggaa 8 dura gaafa wayyaanee keessas biyya kana dhufeetiin ture gaafasis waggaa meeqa booda gara biyya akka deebi'ee fi gaafa san maal akka isa mudate har'an tana hoo maal akka jiru gaala biyya amma keessa jirtuu fi haala kaleessa gaafa wayyaaneedhaan nama biyya gale keessa jirtu adda isiniif baasa mudannoo isa mudate illee adda isiniif baasa haga xiqqoota akka waliin dhageeffanna. Dhufaatii koo biyya kana keessatti argeerra waan baay'ee wanti na gammachiise jira waan baay'ee waan natti tole jira. Warra biyya geggeessanii wajjin yeroo qabaadhee taa'ee haasee waan hedduun gammachuu guddaan qaba. Gammachuun koo immoo gama tokkoon hir'uu kan na gochisiisu jira. Waggaa 8 booda gara biyyaatti deebi'ee dhufe. Waggaa 8 bara wayyaanee keessa dhufaan ture. Waggaa 8 achi. Waggaa 8 asitti yeroo fincilli ginciitti eegale sanaa kaasee aga nama yeroo darbe dhufetti biyya kana dhufee hin beeku. Yeroo sana keessa viiksii kireeffadheen kinoo magaalaa Finfinnee irraa hanga Asoosaatti deemaan ture, haga Kamiseetti deemaan ture. Gaafa wayyaana keessa gaafa biyya kana dhufe makiinaa adda addaa kireeffanneeti bakka hunda gondaalee Oromiyaadha. Bakka hunda keessa gartee haala akkasiisaniin deemaati turre saahiboota keenya waliin bakka adda addaa dhaqneeti haala bareedaadhaan deddeemaati turreedha biyya keessa. Gaafa wayyaana keessa gaafa gartee gincitti pirootestiin Oromoodhaa eegalu gaafa jalqabaa san jechuudha. Bara 2013-14 waan akkasii natti fakkaata. Dhiifama guyyaa isaa hundumaa godhe. Amman tana hoo jechuun gaafa sanitti nagahaan Oromiyaa iddoolee hunda keessa deddeemaa turreedha. Inni ni dubbata. Jimmaatti oofee deemaan ture, haga Dirreedawaatti deemaan ture, haga Arsii Shaashamannee Ajjeefaatti deemaan ture. Amma haalli Oromiyaa keessa jiru nama yaaddessa. Kun immoo rakkoo walii keenya gidduu jirudha. Suma yeroo darbe biyya Kanaadaa jiraadhee haasa'aa ture, har'as as dhufee kanuma haasa'a. Oromoo gidduutti nagaan bu'uu qaba. Mootummaadhaaf warra bosona keessa jiran obboloota keenya gidduutti nagaan bu'uu qaba. Oromoon boqochuu qaba. Oromoon nagaa argachuu qaba. Har'as qaama warra daggala jiranis warra aangoorra jiranis akka nama Oromoo tokkotti sagalee Oromoo ta'e wanti hin gaafadhu suma kana. Ummata keenya boqochiisa. Ummata keenyaaf nagaa kennaa. Walitti kottaa, wal lagaa, waliin mari'adhaa. Diinni keenya tokko, diina waloo tokko qabna. Nagaddisiisa har'a Finfinnee keessa dhufee beekii dhaqee maatii koo jaan arguu hin danda'u. Hedduu garaa nama nyaata. Ammaati fakkeenyaaf biyya namaa waggaa meeqa? Waggaa 10, waggaa 15 turtee yeroo karaa biyyaatitti galtee achuma Finfinneetti daangeffamtu. Haala nageenyaatiif. Maatiin kee ammoo bakkuma gartee akkasiisan keessa jiraatu beekika. Jechuun ana taraan kiyya yoom nagaa maatii dheebaluu kaleessa akkas ajjeefaman akkuma gartee reefuu isin maatii tokko keessa jaarsaa fi jaartii bakka tokkotti waan nama suukaneessu bar waan afaanillee jechuun nama dhibu waan diina namaa irrallee hin gahin nama jechisiisuudha. Haadhaaf ilmoo fi haati abbaan bakka tokkotti dhuman bakka akkasiisan keessa jiraata amma jechuudha maatiin isaa. Haala Oromiyaan cufti anaaf tokkum garuu lafa maatiin koo jiru dhaquu wanti hin dandeenye kan na dhorkee nagaan dhabamuu isaati. Nama baay'eetu rakkoo akkasii keessa jira. Akkasi. Har'as mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa federaalaa warra daggala jiran wanti hin gaafadhu isuma kana nagaa fida.
Dhugaa garaagarummaan tokkittiin isin gidduu waan jiru natti hin fakkaatu waa'ee Oromoo irratti. Waliin taa'een dhaggeeffadheen beeka. Waan an dhagee fooqii ijaaramee, karaa ijaaramee, waan ta'aa jiru duwwaa otoo hin taane warri biyya geggeessaa jiran pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa quuqamanni Oromoodhaaf qabuun wajjiniin taa'ee saayitii lama wajjiniin bira taa'een dhaggeeffadhe. Walgahii irratti miti qaamaan taa'een biraa dhaggeeffadhe. Akkuma koo Oromoodha. Dur Oromoon ana duwwaa natti fakkaata, sabboonaan ana duwwaa natti fakkaata ture. Fiild Maarshaalii wajjin akka kana taa'ee irraa dhaggeeffadheera. Quuqamanni isaan Oromoodhaaf qabanis isuma kana. Mul'anni Oromoodhaaf qaban jiran arraba isaanii irraa dhaga'us isuma kana. Warri daggala jiranis kanaan Oromoo keessaa warra aangoorra jiran, warra aangoorra hin jirre, warra dhaaba siyaasaa geggeessan namni an Oromoo keessaa hin dubbisne yoo jiraate jireenyuma koo keessatti Dr. Abiyyiin alaa hunda isaanii dubbiseera. Garaagarummaan isaan gidduu hin jiru, garuu akkaattaarii gidduu jira. Wanti amma inni kaasee kanaani gidira akkasii keessa jira. Har'a inni gandaa dhaloota isaa san dhaquu dadhabeeti Finfinnee jira. Kanammoo akkasumatti Finfinnee kana keessa osoo jiru, osoo biyyaallee hin bahin Finfinnee kana keessa jiru, maatiidhaan akkasitti addaan uggurame. Kan haadha abbaan akkasitti addaan uggurame. Kanammoo taa'eetiin yoom laata akkas ta'a, ollaa isaaniitii har'a akkas ta'e, ollaa isaaniitii har'a ebaluu rashanaman, ebaluu akkas ta'an, ebaluu akkas manni isaanii gubate, ebaluu saamaman kan jedhamu. Kan inni ammoo asuma Finfinnee keessa jiru tokko lama miti. Haala akkana kana keessa jirti Oromiyaan. Cinaa tokkoon ibiddi bilbilaa, cinaa tokkoon ammoo akka waan fayyaa qabduu fakkaatti jechuudha. Gaafuma wayyaanee sanuu hanqattee jechuudha cinaa tokkoon. Kun hundi sababaan isaa walloliinsaa waraana bilisummaa Oromootii fi warra bilisiginnaa gidduuttidha jechuudha. Waan kanarratti kan Oromoon yeroo garagaraatitti abdiidhaan eegaa turuyyuu akka waan eegalanitti Taanzaaniyaatti yeroo takka taa'ameeti gargar bahaman jechuudha. Har'a osoo uummanni Oromoo faannoo diina waloodhaa qabna akkuma isiniif diinaa nuufillee akka uummataatti diina jedheetiin gartee faannoo dhabuu isaanii waliin balaaleffatu as deebanii uummata isaaniitti ammoo yeroo faannoo ta'an hedduu takka nama gaddisiisa. Keessattuu mootummaa kanarraa kan nama gaddisiisu uummata agartee fakkeenyaaf yeroo gartee waboodhaan wal waraane as deebi'ee uummatuma nagayaatitti haaluu yeroo ba'u. Uummata nagayaa keessallee qotee bulaa fi isaaniitiifuu gartee jireenya akkamii akka jiraatu nuti hundi keenya ilmaan qotee bulaatii ni beekna. Hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Akkuma Habtaamuun jedhe kana kaa Oromiyaan hangi tokko akkuma inni gartee kaleessa godinoota garaagaraa hunda makiinaadhaan nagayaan burraaqaati keessa turre har'aan tan ammoo ganda dhaloota kiyyaa haga ammaatitti miilaan ejjechuu hin dandeenye. Kanadaa irraa dhufee waggaa 8 booda maatii kiyya dubbisuu hin dandeenye jedhu kana nama meeqatu akkasumatti gartee kan sooshaal miidiyaa kanarratti waanuma gammachuudhaan jiraataa jiru seenu kan asirratti kolfu tokko lama miti jechuudha. Maaliif carraa biraa waan godhu hin qabu waan ta'eef. Tarii yoo dubbatee haalli akkanaa kun akkana jedhee kan dubbatu taate wanni biraatu isa mudatuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Oromiyaan haala akkasii kana keessa jirti jechuudha. Oromoon garuu ammayyuu abdiidhaan har'a boru irraa jijjiirama, har'a boru araaraman jedhee abdii saniitiin gaafa isaan gartee faannootti seera kabachiisuu jiranis akkasitti isaaniif tumsaatiin sagalee bahaa ta'e jechuudha. Akkuma ibsa ofeekoo keessatti dhageessan kan ammoo ormi baalaa taraa baalaa gizee jedheeti akkuma mootummaa saniititti hawaasa miskiin akkanatti rashanamaa jiru kanallee akkasumatti ilaalaa jechuudha. Akkuma gartee Oromoo misoomatti bobba'ee nagaa argateetiin eega gartee bilisiginnaa kun dhufte bilisummaa wahii argatee sabni biraa ammoo waan saba biraa ta'eef gabroomaa jiruutitti akkasiin lakkaahaa jira jechuudha. Kana hundayyuu ammoo kan akka godhu ajandaa siyaasaa kanas kan bobbaafatu isaan Oromoo bulchaatiin jiru jechuudha. Oromoo gara tokkoon asumatti gartee akka waan bilisoomee Oromoon gartee aangoo qabatee fakkeessaa ittiin ililchaa gara kaaniin ammoo hawaasa akkasitti jumlaadhaan rashananii jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Haalli Oromiyaa keessatti tahaa jiru jechuudha. Dhabduu moobaala biraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.